عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوني جانالا تيا شوزرة جرمتن هندي كيسانو أكم نجنا قدني فيا كيساني سنجدا بقى نجنا زراتني بقى نجنا قباتني إسن الرابع بدي جرات إفهم له قرو وهذا واحد دوان بقى إتجدا يروبا إتجدا جرات سني في تيرفه haga dandeettanii laayikii sharii gootanii akkana gargaartan akkasuma du'aayin akkana bira dhaabattan amaana rabbii isiniin jedha jechaadha. namni hundinuu fira qaba biyya namaa keessaa namni fira hin qabne hin jiru jechaadha. anillee nama akkaan jaalatu nama akkaan an kabaju nama akkaan an karaa diinii irratti illee naqajeelchee nama hedduu biyya namaa kana keessatti biyya ormaa kana keessatti haadha naa taatee hiriyaa naa taatee obboleettii naa taatee gammachuu waliin jiraadhu obbiraa dhabe jechaadha. jiraattee injirti jennee isii tana formaata itti arganne duute jennee formaata isii hin agarre jechaadha. wallahi ani urgagaafa isii tana biraa dhabeetii hin kolfaa hin taphadha hin nyaadha takka isii dagadhee hin beeku yuma akka tasaallee yookaan rabbii si araaramu jamni beeku jedhe wallahi hedduu rifadha jechaadha. maaliif onneen tiyatuun abdii hin muranne jechaadha. ni jirti jecha jedhu na keessatti dhufa jechaadha. mee isin hagam isin dhagama laata oduu fira keessan nama akkaan jaalattanii miti ka akkaan hin jaalanne yoo biraa dhabdan hagam isin dhagama laata nama bu'aa bayii baay'ee naatan na waliin arge jechaadha. dhugaa rabbii dubbachuu biyya namaa kan hin beektanii bu'aa bayii baay'eetu jira jechaadha. alhamdulillah bakka tana namni na dhaabee akkan dalagadhu akkasuma akkan diin rabbii irrattis baradhee namni na jabeesse mucayyootan jechaadha. mucayyootan ammoo galgala oduma walii haasofnu warri beektan isinii hime warri isinitti himin ammootu wallahi jechaadha. suuraa isiillee asirra isinii maxxansaa tokko irra tanaan durallee maxxanseera yuutuubii irrattis akkasuma mubaarak musammaatis ergeera garuu ka sheer godhanii sheer hin goone allahu aalamiin sheer godhinaan jedhan jechaadha. gara hoggaafuma amaatiif diimaar jaran haga amma waan maa cadhiftanii jechuun keessan hin oolu garuu takka hin cadhifne haga dandeenye tokkotti hima yaalaarra garuu an akkasi fira akkasi na gargaaru as keessaa hin qabu yaa jaran namni haadha naa ta'ee obboleettii naa ta'ee bakka tanaan nagayi mucayyootan garuu haga mucayyootuun deemtillee alhamdulillah rabbii gaditti mucayyootan na gargaaraa ture rabbiin kiyyallee alhamdulillah ammas wallahi gammachuma keessa jira jechaadha. garuu gaddi kiyya isii biraa dhabuudha yeroo wanti hundi naa qajeelte kana isii biraa dhabuudha yeroo rakkoo akkas na waliin turte amma hoo maaliif ani yeroo ani wanti hundi naa qajeele kanatti isii tana biraa dhabu wallahi takkaa hin daganne jechaadha. maatii yoo dawwalu na gaafatan deebiin kiyya ammoo hin jiru jechaadha. kongoma imimmaantu na qabu bakka waan jedhu dhabanii rifadha jechaadha bulayyan kiyya. garuu ani wallahi ani mucayyoota duute jechuuf du'a isiin agarre jiraatte jechuuf jiruu isiin agarre malan harkaa badde oduu isiin taate maal gootan laata nama kan jaalattu yoo biraa dhabdan yoo eegasii biyyaa ogaafii akkanaa isinii dhiyeessanoo maali laata deebiin keessan qabdanii deebii ni komantii jalannaa barreessa. an ammoo deebii dhabe isiin ammoo haadha hin qabdu haati isii ammoo dhudhuu jiraatte hin beektan haati nama yoomis gaafii dhiiftu abbaan isiillee qaraa hin dhukkubaa sababa saniif ka jedhe rifannoo irraa ka'e hin dhukkuba jecha ammaa tanas ni dhukkubaayu jecha baay'ee dhukkuba. isiinis abbaaf cinqamaa turte ni gala jettee akkuma nu'uu kana dalagattee waa hunda qopheeffatte yaazool akkatti bahan beekan malee akkatti galan hin beekanii jetti oromoon yoo mammaasu akkas taate jecha mucayyoon tun yaa jara nagisee qaraaraa san jechaadha. galuuf kaka'aartuu xiqqoo hin dhukkubaan dhukkubbii san irraa kaka'ee galgala walumaa haasofnee xiqqoo na dhukkubaanaan jedhe achuma tayyib maaliif mana galtee kiniin hin bitanne ree jedheen achuma lamuun baqqaa buruun galaatti jiran mana namaa keessa yoo si dhukkuba ta'e masan gara mana yaalaa deema faras birris qabaadha nama yeroo mana yaalaa kana isin fiduus qabaadha isiin nama dhabdeetii miti. yeroo kalaasii ganaman deematteetiin narraa cufattee jedha sa'a sagalitti sa'aatii isaa biyya arabaa kanatti
narraa cufattee ganama immoo kana dawwalan micayyoo lafa dhooftee namitti mana yaalaa fiddeedhaan isa jiran arabni isin darbiti yoo dandeessan arabni akka mana yaalaa isin hin finne arabni achi isin darbi jedhiifti yoo raqaan qabnu muti akka furmaanni takka hin jiru isii tiraama furmaata dhabne nu angara kiyya waan godhu dhabe garaan kee ammoo na gubate cadhisuuf ammoo garaan kee na cadhisuu dide dhiiga kiyya obsuu dadhabe bakka furmaata gaafa duute dhee sabbara yoo jiraatte ammoo jiruu si arguu barbaadaan kanaafu shirnaa godhaa warroota beejii gurguddoo qaban biraan naaf gaha hin beekamu mana ijoollee mana yaalaa keessatti daladdu biraan naa gaha suuraa isinii maxxansa suuraa kana irra jecha dhalaa kosa biyyaatu jira yoo ammoo argitan koomantii naa barreessa yaa obboleeyyan kii ni beektan jecha yoo nama jaalattan hiriyyammaa jaalattan yoo isin biraa gara biyyaa galte shirnaa godhaa ani mubaaraketti illee kennee joolu garuu mubaarak waan akkam godhan hin beekan lakkoofsa nama dhiiraa jaarsisii qabdeenna qabdee lakkoofsa isii jaarsisiitiin illee walqunnamsiiseera inni biyya jira waan godhu dhabe jara nannis wallaahi nama gaariidha gaariirra maalamaati nu nama biraas keessa akkasii qabaannee nu gargaaraa jedhu ani hin qabu gara kiyya nama akkasii na gargaaru nama akkasii mana yaalaa dhaqee naasoqee mucayyoo tanaanii suuraa isii yoo nama kennanii yoo jiraattis akka jirtutti yoo jirres hin dhabe jecha gara kiyyaa soqee jecha gara keessaatiin kanaafu isinillee warroota mana yaalaa keessa jiran yoo jiraatan ani zarii biyyoota adda addaallee hin jirti ijoollee yoo inshaallah rabbii godhe wanti sharshirra isinii godhane durboonni teenne hin jirti biyya gurguddaa kana keessa ka guddate rabbi haalamaati yoo akka tasaa isaanis hin beekamu mana yaalaa adda addaatitti nama irraa qabaatanii ergan hin beekamu jechaadha kanaafu shirnaa godhaa tokkoki kiyarrattis gadhiisa shirnaa godhaa amaana rabbii isinitti haa ta'u obboleeyyan kii wallahi billahi namni tokko nama tokko du'e jedhanii sabbara yoo du'e yoo jiraate ammoo in jiraan beekanii jechaadha yoo fayyaa qabaate ammoo gara maatii ofii gala jechaadha yoo ammootu fayyaa hin qabne hin yaalanne jechaadha nu ammootu kana hundayyuu addaan baafachuu barbaanna yaa obboleeyyan kii wallahi onneen tee nama doofti obboleeyyan isii halkanii guyyaa booyan abbaan isii akkasittiin dhibama akkasii bu'a mucayyoon tun ammoo haadhan qabdu wanti garaa nama nyaate garuu harmeentii halkanii guyyaa numa gaafatan waan deebisuuf dhabee joogu kanaafu mee shirnaa godhaa amaana rabbii isinitti haa ta'u yoo isin dhukkube ijoollee mana arabni akka mana yaalaa isiniif hin wallahi reeffa keessanillee argachuun hin ulfaata obboleeyyan kiyya jiruu keessanii miti kanaafu yoo waa isin dhukkuban yaa obboleeyyan tiyya arabaa mana yaalaa na fidiin jedhina wallahi na fidiin jedhina isii kana hadha obboleeyyan kiyya tanaan duras dhukkubeera ijoollee teennatu fide mana yaalaa jechaadha kanaafu badaallee ta'u nama ofii wayyi badaallee ta'u ka afaan ofii beeku wayyi ana mana ka isinii dhaamusan arabaanillee walitti hin qaaginaa ijoollee jiruu teessanii miti reeffi keessanii ongollee maatiin keessan sarbii hin qabu wallaahi sarbii hin qabu abadan maaliif jiraatanii hin jirti isiin hin jedhan duutee akkami haadhatee keessattuu abadan isiin hadhamootu obboleeyyan isii halkanii guyyaa boottii jechaadha anammoo waan godhu dhabe garuu rabbii akka furmaata naan godhu inshaallah abdii guddaa qaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.